نمام تقبل لك أنا مو من ما سبوتني بدأتي ما نفعل يمين قدي لكم ما نرد ترجمائي لك ما كأينا من بارما Bodoh. Anak kabeku syariat kena lina magargara jada. Jini leje ana magargara ni. Lafuma ka em jatti mal sabut me na gargara jirti. Man misakul bichan bekan. Mal sabut jatti namba. Muhammad teman kana ufte ka bodu isida mana kana timeshana rafute rit fatma sanu akalla damne kana rafute isin mesha kadi ko isi sufura udesi mana kana ufte yani kae ko dembe man mesa bodu etti ambazan jadi na mushakkani dini na magadari munjira yin ka bugoro mujatti amba midinna yudayu Wabi. Nah. Kot. Nan godal. Malaman godal gitu. Ya bukan nak ada charger. Time kot. Taat tu ber. Taai sinja di rosit tajami. Malif nanti jam. Taai kadu. Abad dia nanti mundan dek tu re. Mega taai kot tu asi si mari atu fi taai. Wana mari atu semua nanti mundan dek situ ber. Kono nanti. Mana garanya taati. Mai nagaranya mal tu tani soalan awam tu mita ini. Mal bi berbada gatai ka kot masih tajami sinja deh. Tae bukanna fudhachaa ture bakka boqonnaati kana waamte si amma anamoo sidha namni dubbii nyaachaa jiru namni nagarii barbaadaa jiru. Tae mee wabi amma kusini dubbii tae kottu. Oh yani kecil. Masih buatin jati nambah minat. Taamisi. Taari teo. Masih buatin. Baanee jira bara addunyaa san keessaa baanee miidhiisi. Baluu miti maal si goote rakkoo waan si goote natti dura. Rakkoo jira. Kan dura beektamu itti ta'e. Si hubachiisuuf yaalee jira. Kana duraallee. Homaa inni hubachiiftu hin jiru ballafaa kaatee tiliin nama arii taati. Lafumaa kaatee ofii tartee naan jette viidiyoo immoo arge. Afaan lamaa dubbattaati. Maal si goote jetti. Kan duraan beektaani. Ilaan dubbii kana gara biraatti na jalaan fudhatini ani intala tana kan durallee hin beeka bakka ta'etti hin beeka. Eessatti beekta? Inni icitiidha yeroo biraan si hima. Akkasiin? Sara darbee immoo ani mana kana keessatti karaa manaa kafalaa jira. Agama akka ta'etti maal goota walitti fiddaa sin jedhaa barkana wajjin etti maan tummee hawwannummaan isin qabeenyummaan isin nyaatti mana kanaaf itti maa'e. Na dhagaye buddeen tokko meeqaan akka bitamu bareechitee beektaati. Waan nurraa hafe yoo nyaatte waan nurraa hafe yoo nyaatte. Waan nurraa hafe immoo isin nyaachisaa hin jiru. Waan nurraa hafes nyaataa hin jirtu. Ani isin nyaachisu. Yoo buli lafatti badu wabii. Ammallee taanan. Baay'ee waan hundaafuu
Ani tariitii firooma yoo qabaattan baay'ee masi dhiphise waa'een intala tanaa jechuudha. Hirriba si dhoorge waa'een intala tanaa. Abjuu keessa fasitti dhufa hirriba si dhoorgeera. Dhiphatteerta baay'ee. Mootarii biizinasii si wajjin hojjechuu barbaaddantu jira moo kadhattee waan karaarra jiru sana walitti qabdee waan sii qoodduu wayii qabdi moo akkamii adda naa baasi ifa naa godhe. Cirraashaan irraa fattaas deemtee lakki wanti akkasiillee yoo jiraate ifa naa godhe adda naa baasi. Sanii miti taanaani ani hin barbaanne hin feene kana caala natti ulfaata jedhe ofirraa gaggeesseen jira. Akkasi gaggeessan. Naaturi. Nama gargaaru dhufe wayii. Ati akkasii tole sanitti gaggeessi taati si otoo si taateeti waan intala tanaa barbaachisu gootee fi uffata itti bittee qaamarraa dhiixee tarii waan barbaachisu hunda isiidha. Birraa argatanii jazaa maakana godhata. Haasaa jira bara. Hin barbaadaanillee jazaa san. Nama jazaa san barbaadu keessaa sarara jalqabaarra nama jiru anillee ji'a kanarraa barakaa raaxmata jiini kun qabu hundi isaa nama barbaadu. Juma kanaan alattu nama gargaaruudhaan na beekani waan qabu namatti hiixachuudhaan kana beekanii jechuudha. Amma Naaturiyaati. Kanaafi hiixee irraa bareechitee intala tana gaggeessuu dandeessa taati. Ati situ akkasii gaggeessa. Ani immoo akkanatti fakkaateetti akka silaatii isiin natti dhufteetti ofirraa gaggeessee jira. Fiigeen hojii galtee ari'ee ofirraa deebisee jira jechuudha. Kan isii kanaan goolan wanti biraa waan natti dubbattu jira. Hai, fiide sitti dhuftee fiideen wajji galtee. Lukarra na kuftee galtee yookiin yarraa kaasee fuudhee manatti hin galee jira. Haga silaatii namni jireenya harkaa gara afaanii jiraatu wayii nama jiraachisuudha qabu jiraachisee jira. Saranatti ulfaate. Nama jiraachisan. Hingaa. Karaa irratti wanti namatti hiixatan dhabamee jira miti mana kee fiddee nama jiraachisuudha miti jechuudha. Goolamnu amma wanti takkaan qofti waan hin sitti himu maalidha sitti fakkaate yoo danda'ame intala tana waameetii haasofsiisi gaafadhuun maaliif si ari'ee maal sitti aaraa sababni isaa maalidha ati waan balleessite qabda jedhiiti gaafadhu. Sanumaafuu barcaaraa naan kennaa ture. Kunoo sii kennee jira bara. Mana malee tanam jetti waamee jira. Mayyee. Waan si bira jiru rakkoo si bira jiru baruufi malee kasi waamee. Rakkoon qabu. Ani kunoo sitti himee jira. Rakkoo na bira jiru. Maal irratti argitee hin jedhama. Wanni ati irratti shakkitee yoo jiraate. Sababa isiitiin ijoolleen dhiiraa naannoo kana deddeemaa jiranii. Manni mana kireeffanneeti ka keessa taa'aa jirru. Meeshaan wayii otoo gadee banaan balbalaa kun balballi yeroo karaa gubbaa jira nuti. Argaa jirta. Otoo akka tasaa bananii seenanii meeshaan tokko dallaa kana keessaa badee isintu kottee baay'ataa hin jedhan. Isintu nama baay'isaa hin jedhan. Isin bira firri baay'ataa hin jedhan. Sa'aatii sanatti ani rakkoo deebisuun qabu. Sababni isaa immoo viidiyoo argaa jira. Kanaaf Naaturikaa na dhagaye. Kanaaf maal goota sitti fakkaate ati yoo sii danda'ame waamiitii kun akkana naan jedhee jira. Meeshaan kushiinaa keessaa badaa jira. Kichinii keessaa badaa jira. Isarra darbee immoo dhiironni as dhufaa jiran. Miilli mana kanatti baay'ataa jira. Yoo nu gadi baane namni dhufaa jira gara mana keenyaa jedhiniiti waan isin siin jettu natti himta jechuudha. Kun asuma keessa taa'een si caqasaa. Yoo ka dhufuun isii ka dhugaa ta'u taate jechuudha. Ati bari yaada bareedaa fiddee akkasuma yaadaa ture garuu. Hayyee itti fufi gaafadhu. Ganama dhaqee ture. Kursii fuudhee fi deemee. Hin dhufaan jette kottu jedheen waan jiru inni hin jiru sitti dubbadhaa jedhee waameen. Ani immoo rakkoo jiru sirraa baruuf si waamisi. Bakkaanuma rakkoon jiru waan bira irratti hin argine siin jedha qabxiilee lamaan kanaati waaminaa gaafadhu. Asuma keessa taa'ee si dhageeffadhu. Ayyee dhufaa jirti maraafuu. Neeju? Você, você? Vai ser que você. Outro. Como é que estamos? Como é que Suwaa'ee mataan kee kaasee yaadaa jiru. Akkami? Naguma? Jirta? Akka? Nagaadha. Jirra kun. Itti tole. Wanti tole? Irraa bareede. Siika. Si rabbi kan nuti naaf kenneena. Akkasiimi? Maal godhan? Akkamati? Naguma? Nagaami warri. Uumaan jee. Harmeen kee akkami? Akkami dadhabbii gara? Waan jedhu. Silaa maal gootatteeti? Silaa waan tokko si gargaaran ture?
Alko dure. Akkamitti? Nagaa. Maalirra jirta? Najuko maalirra jira jetteeti. Akkuma na argitu kun wabiin kee bakka itti na baasee dhaqoo biratti hin deebi'ee maalan godhatte. Akkuma jirutti jiraachaa jirra. Homaa mitiis abshirii. Hin darbaa kunillee. Kana kan keetii miti. Eessatti gatee dheedhii addaa ture aduyyuu? Immoo biratti gattee jedhee kottu si godha. Najuko. Na jalaa badee jedhee ani barbaadaa ture. Ani immoo akka tasaa yoo mana haroo argee fuudhee si kaa'e. Najuko. Maaloo si godha amatu nama biraa ta'e akkasitti naa kennaana. Maal godhame? Kana naa kennuu miti balbala isaayyuu naa banee ol galchoona namni biraan. Maaliif maanullee ilma namaati bare? Seenaa kanaa sitti nimni miti. Harmee kootu daa'imummaa isheetti maatiin ishee kenninaa fi nanaaf isheen immoo naaf kennite. Kana. Warqeedhaa? Eegaa. Akkamitti hagammaa morma kan keetirra ture? Mul'isu akkanatti keessatti dhoksadhee shuraabitti uffadheen deema namni tokko iyyuu hin argu. Asitti akka itti na jalaa badee hin barreen. Yookaan immoo sababiin na dha'aa jiru narraa bu'ee ta'uu danda'a. Ayi akkas ta'ee kennaadha kan keega ta'ee sookeetti. Ra'iisii illee. Kennaadha kootitti na jalaa bada jedhee sodaadhee ture. Seenaa koo kootu siqe. Wayii si gaafatuuf tureeyyu. Anamu na gaafadhu maal rakkoo qaba? Si gargaara maal si gargaara? Hojii jiraa si gargaara? Akkanuma wayii si taasisuuf ture. Doonii na taasise maal rakkoo qabare? Garuu ani akkanumatti jechuun si gaafatullee hin barbaanne wanni aga kana ana dhiphise immoo waan si bira jirullee baruu barbaadeeti. Aga ati bira turte jechuudha. Wabiini hedduu takka aaraa ture. Argitee turte lolaa ture. Maaliin sababa isaa hin barre anillee yeroo sanitti jechuudha. Maaliif akka inni lolullee obsineetuma akka darbinee hin beekta. Amma immoo wayirratti waan tokko tokko irratti akkas shakku. Anaan immoo maaliif? Haga atas turte san meeshaa wayillee babbadaa ture kichinii keessaa. Mana kana keessaa moo? Kanaafuu anaan shakkaare? Akkas osoo hin taane inni akkuma yaadatti akkuma itti fakkaatetti malee akkasuma natti fakkaatuna wanni ati beektu maaltu jira? Najoo kan maal hin beekan? Namni hagaataas turte dhufaa ture mooraa kanatti deddeebi'aa ture jedhanii warri mooraa kana deemu himatanii beekta. Namni si barbaacha dhufu. Sitti meeramti? Dhiiraa. Hin jira si bira. Sitti meeramti najoo obboleessi koo dhufee na gaafata siin hin jenneen obboleessa kooti obboleessa kooti inni malee waan tokko yoo waan fuudheen qabu akkamitti naan shakkaana. Daandii irratti baane rakkannee daandii irratti baane malee hattuudhaan otoo inni jiraanne silaas jira. Akkasitti akka hartuu fi miti baraane. Maaliif akkamitti maaliif fuudhe si maalan fuudha kun warqee an qabu tokkitti yoo sitti hangatee deeme miti. Sanii miti bara. Sanii miti bara. Manni keenya daandii gubbaa akka ta'e hin beektaa miti. Namni gaafa si barbaacha dhufu yoo sillee ta'uu baatu. Akii jechuun sillee ta'ullee baatu yoo hiriyoota kan kee fiddee jiraatte. As. Si barbaacha dhufanii jiraatan. Naju dhugaa ani mamma tokko iyyuu hin fuune anuma hin fuune waan tokko iyyuu hin fuune maaliif hin fuudhan ati ni kun gargaartee uffata kee mana keessaa baastee naa kennite waan ofii keetti nyaattu naaf kennite akkamitti waan fuudhare innumti iyyuu maaliif akkas naan jedhanaan. Imbooyin kaashii imbooyin kaa dura si gaafadhe dura seeraan naa deebisi kaa. Iyyuu maaliif akkas naan jedhanaan. Maaliif irraa kanneen malee nuti hattuudha. Osoo hattuu ta'e ati kun mana kee keessa nagalchitee uffata naa kennita.
Ana kasin jenne bar hiriyoonni yoo jiraatanii hiriyoonni kan kee warras dhufan. Obboleessa koo dhufa. Isayyuu al tokko gaafa inni beelee dhufuun waan irraa qaburraan bushaanii ture jechuutti isaanii warraan bifadheen malee maalan kun bara koon qabu baramma ani amma yaada waan isa bira jiru sitti hime malee bara hin gootee siin jenne bara. Naju ani meeshaa fuutan jedhanis ani hin beeku ila maqaan keessa akka baduun barbaadu anaa jettees immoo abbaa warraa kee wajjin akka walitti buutuun barbaadu kun amma warqee kana siifan kennaati deemiti meeshaa bade jedhu sana gaafadhu irraa bitu ani hin barbaadu ila Naju ana amma tokko naan hin jedhinati ana kasin jenne bar dura tasgabbaa'e meeti tasgabbaa ila ati yoo kana qofa gootetin barbaadan ila kana fuudhiiti gurguriiti meeshaa bade jedhe sana bititi itti kenni abbaa warraa kee wajjin akka wal dhabduun barbaadu ani kasin jenne bar maal godhaa jirta ani kuni maal naa godha namaamti qabda lakkee nama waan qabu eenyudha Karula dadhaa jiru. Eenyu? Obboleessa seenaadha. Seenaan hin jirtu? Seenaani? Maal barbaacha dhufteeti? Obboleessa isheetu waan ta'eef akkasumaan ishee barbaade. Jirtu maa? Si waamte si beellamte? Naan beellamne tasuma dhufe. Tasuma dhufe. Naayyee hin dhuftaa yeroo bira? Si waamte akka kanatti? Naan dhufa yeroo baay'ee obboleettii kiyya waan ta'eef rakkoo qabamu? Naayyee rakkoon qabuuti? Maal goona siin jette dhufte? Waayyuu jenne ishuma bira dhufu waan barbaade kun malee. Naayyee akkam naa gootu sitti fakkaate hin dhufti isiini alumatti naa eegda tole? Hin dhufti. Aye, tai sodatin sentuh ko tai. Tai kan. Achi sih. Anak baba di gocap turte anak nama berdita luar biasa natu balleesseni natuun talakan jibbaani natu rakkataa gargaaruun barbaanneen akka keetitti lakkee on ture kotti na barbaade jedheeniiti ati naa turime mana namaa dhuftee maaliif si yoo ati turte laga hin deemne bishaan waraabuu hin deemne bar magaalaa deemteen turre bar taaksii dhabdee si barbaachuu deema mana hin tagarsiise dur kana bar kan siin jechaa ture jalqabu warraa'uu kan si kaasaa ture kan ila gara badiitti na jalaan fudhatinaa gara waan hin taaneetti na jalaan fudhatinaa akka hin taaneetti na hubatiin akkuma inni har'a dhufe kana akkuma obboleessi isii har'a dhufe kana borummoo namni biraa dhufe boruu ka biraa dhufe kana hubachuun maaliif ulfaate lakki namni biraan dhufu maaliif calliseeti yoo jecha ulfaateetti dubbadhe anatu abbaa badiidhaa yoo harka itti fuudhe anatu abbaa badiidhaa hin danda'ama akki kun akka kanatti galma ga'uu dandeenya wal fuuldura dhaabbanne nama ajaa'iba baay'ee misalnya aku lagi tersentuh wanni gaafadhu waan hunda dhageette jedhee yaada. Kanaafuu amma waan adda ta'ee jiru. Waan ta'eef amma namni kun obboleessa isii ta'uu akkamittiin beekamti? Obboleessa kooti. Akkamiin si amanamte? Maaliif waamta immoo asitti? Maaliif waamta obboleessa kan kee manatti mana namaatti? Ati iyyuu jecha kana otoo fayyadamuu baay'ee natti tole. Rakkattee dhufte. Mana namaa jiraachaa jirta. Atuu lafa hin qaban siifuu galma siin geenye wanti jiru sun hin ulfaatu mana namaatti nama beeku. Yeroo an mana keessan dhufu inni isa jira. Inni isa jira yeroo mana keessan dhufu. Inni garaajii hojjeta mana namaatti qacarame hojjeta. Yeroon ture naannan kottu na barbaadiin jedhee akkuma dheegaddaa na dhawa jedhee sodaatanii kan jiru.
Ahaati anatti ritsuudhaafi kunoo argaa jirta miti ilaa nadhaa jedhee sodaadhee obboleessa kiyya beellame. Laal namni qalbii qabu shamarri qalbii qabdu akka kanatti yaaddu waan si ajaa'ibu jechuudha. Ati isaanii loltaa, ati isaaniif dheekkamtaa jecha tokko sirraan barbaadu. Ati isaanii dheekkamtaa si waan jechaa jirtu laal. Maaliif dhoofte ati? Lakki isa miti bar na dha'uu danda'a jettee obboleessa siisatti waamtee bar borummoo ilaa nutti tolee jira kootu obboleessa kiyya jettee obboleessa sii waamtee maatii sii waamtee bakka kana jiraachuu jedhanii jechuudha. Argaa jirtami waan ta'aa jiru. Kallattii dubbiin kun itti deemaa jiru jechuudha. Si ajaa'iba bara. Si dinqa bara hojii rabbii kana. Qabeenya dhaachisuudha. Achitti guuraa jiru kaa achitti jiraatu attiin jiraatu isaan akka barbaadanitti. Ani ifaajeeni dafqa kiyya xuruurradheen fidee dhufaa. Na reebsisuu dhufte kaa? Tasgabbaa'ii taa'e. Ay na ajjeessuufi kaa? Sirreessisuu miti Atuu lafa hin qabanne atiyyuu bakka hin arganne dubbiin kan keeyyuu rogan horanne furmaatan arganne obboleessa kan kee waan ta'e dhufta. Asitti sanuma isa miti bara ila waan isiin kaasaa jirtu waan isiin haasaa jirtu dhagaa jirta miti hin dhageessa miti gurri kan kee jechuudha. Na dhaanuu danda'a kanaafi obboleessa kiyya fidee dhufee sin jechaa jirti bara. Gaafa an harka isiirratti kaasu ati waan biraa yaadaa turte, waan biraa gochaa turte, waan biraa jechaa turte. Namni qalbii qabu akka kanatti yaada argite laal. Argaa jirta miti dee? Ni tasgabbaa'ii taa'e duraati. Bakka waan hunda argine miti wajjumaan argine bar taa'e dura. Ila qaama kan kootirraa jechuudha. Qaama kan kootirraa. Qaama kan koorraa siin jedha ila. Qaama koorraatii wanti takka. Ana deemu. Jadi, hai. Eessa deemu? Ila qaama kan koorraa gogaan takkaa kaatu. Keessifni bal'aan dhufee anarraa qubatu. Namni ana irratti waan san raawwatu eenyudha? Namni lubbuu koo baase eenyudha? Namni na ajjeesu eenyudha? Obboleessa ishee. Nama ani gargaaruudhaaf mana fide jechuudha. Nama ani haa jiraattu jedhee gara mana kan kootti affeeretu obboleessa ishee affeerte lubbuu koo balleessitee jechuudha. Yoo humna hin qabnu akkamitti lubbuu kee balleessanne? Jallisii ati beekamu. Naatu madee wabii ali. Hayya amma maaliif dhufte jettan? Maaliif dhufte jettan? Maal barbaacha dhufte isin mataati? Maal soquu dhufte? Ana tu'ame. Maal isirraa dhaga'ame? Maaliif dhufte bareeddu? Maal dhufte? Maal godhi jettee? Kottu naan jette sin barbaada. Sin barbaadaa jette qabeenya kiyya saamuuf jechuudha. Lakki qabeenya maal? Meeshaa tokko tokkoon guuraa jechuudha. Achitti ittiin jiraachuufi jechuudha. Kana miti ree? Meeshaa tokko iyyuu. Bravo! Bravo! Bravo!